Hiyyooyyaa baga nagaan dhuftanii kabajamtoonni maatiiwwan lammiishootu har'a viidiyoo bareedu tokko qabadhe isinii dhiyaadheera. Innis maal jettanii yeroo dookumentii ta'e barreessinu yookiin riisarchii yookiin qorannoo ta'e barreessinu list of table yookiin immoo gabatee adda addaa qabaachuu dandeenya. Akkasumas illee list of figure yookiin immoo fakkii adda addaa qabaachuu dandeenya dookumentii keenyarraa yookiin qorannoo keenyarraa jechuudha. Kanaaf har'a akkamittiin akka list of table fi list of figure dookumentii keenyaaf kenninu sin agarsiisachuudha. Na hordofaan affeerraa kiyya. Kana gochuuf maal gochuudha? Jalqabaa dhuftaniiti bakka fiigarii fi bakka teebiliin jiru dhuftu. Fakkeenyaaf kunoon amma siitii fiigarii tokko nan qaba. Kanaaf maal goona kunooti fiigarii qabna. Fiigariin kun kan argamu yookiin fakkiin kun kan argamu chapter 1 jala waan ta'eef fiigar 1 jenne caasaa heddin salatinsaa jechuu qabna jechuudha. Kana gochuuf maal goona? As dhuftanii referensii jala galtu. Referensii jalaati kunoos kana caption kan jettu jirti. Kun ishee caption jettu kanatti buutu sanaan booda figure 1 jedhee yoo maqaa isaa akkasitti barreesse ta'in ta'u maal jennaan figure 1 ta'u qaba malee figure 1 ta'u qabu maal jennaan figure kun kan jiru chapter 1 jala yookiin boqonnaa tokko jala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? As dhufeen insert caption kan jettu keessan galaa sanaan booda dhufeetaniin new label jettu jechuudha. New label jettaniiti caption haaraa mataa keessanii define gootu jechuudha. Figure 1 jettu jechuudha 1 point jettu. Gaafa nuti figure 1 jennu inni automatically 1 godha jechuudha. Isattaan immoo 1 2 godha jechuudha. Isattaan immoo 1 3 godha jechuudha. Kuno figure 1 godha jechuudha. Kunas kanaati 1 godha jechuudha. Size ishee kana kuno akka barbaadanitti as dhuftanii guddisuu dandeessu, xiqqeessuu guddisuu dandeessu. Kun teebiliidha. Teebilii booda laannaa ammallee gara figuriitti deemna. Boqonnaa 4 jala jirra amma. Boqonnaa 4 jala ammallee fakkii kan biraa ta'u qabna jechuudha kun. Fakkii kanan qabna kanaaf shittii kana irraa balleessineeti. Ishee kana maal gochuun barbaade? Fakkii 4 tokko gochuun barbaade jechuudha. Maal jennaan? Chapterii 4 keessatti argama waan ta'eef yookiin boqonnaa 4 keessatti argama waan ta'eef maal gootu as dhuftaniiti akkuma ammaa kana fuulduraatti click gootu reference jettu sanaan booda insert caption jettu sanaan booda figure 1 jedha. Figure 1 tun taane garuu caption haara define gochuu qabna jechuudha. Maal jennaan figure kun kan jiru chapter 4 jala yookiin boqonnaa 4 jala waan ta'eef jecha new label jennaan mallee jechuudha. Figure 4 point jenneetu 4 tuqaanne okeenna. Sanaan booda okay jenna. Kunoon numtumaan nu godha jechuudha. Figure 4.1 jedheetu kunoo maqaatti nu kenne jechuudha. Ammallee asuma boqonnaa 4 jira fiigarii kan biraa qabna yookiin immoo fakkii kan biraa qabna yookiin suuraa kan biraa qabna. Kanammoo maal goona? As dhufneeti ammallee referensi seenneeti insert caption jettaniiti sanaan booda kunoo 2 waan ta'eef inni automatically nu galchaa okay jennaa jechuudha. Maal jennaan inni dura 4 tokko ta'e inni lammaffaa 4 2 jechuudha. 4 2 kumasaa automatically naaf baase jechuudha. Akka carraa ta'e fiigarii kana qofan qaba. Erga fiigarii kana kennee dhufne gara teebiliitti deebina jechuudha. Amma kunoo teebiliitti deebina. Kun sirrii miti gabatee tokko ta'uu qaba. Ishee kanarraa balleessineeti maal goona as fuuldura kanatti click gooneeti sanaan booda akkuma ammaa kana insert caption jenna. Amma fiigarii otoo hin taane teebilii waan ta'eef as jalaa teebilii keenya filannaa jechuudha. Teebilii filannaa. Kan ani barbaadu garuu teebilii waan akkanaata waan ta'eef caption haaraa define gochuun qaba jechuudha yookiin immoo label haaraa define gochuun qaba jechuudha. New label jedhetaniini new label jettaniiti table 1 point jenna. Kan maaliif kan chapter tokko jala jiraniif jechuudha. Sanaan booda okay jenna. Kunoo table 1 jedheeti kana naaf kaa'e jechuudha. Kanaaf kaa'e jechuudha. Ammallee garsiikneeti asuma boqonnaa tokko keessa teebilii biraa qabna. Gabatee kanallee as dhufneeti caption jennee filannaa. Sanaan booda maal goona table 1.2 ta'e jechuudha kunoo. 1.1 irra kenna bira 1.2 goona jechuudha kunoo. Naa kenneera. Ammallee teebiliin biraa yoo jiraate gadi deemee barbaada. Akka carraatti teebilii kana qofan qaba. Kanaaf otoo teebilii biraa qabaadhe illee fakkeenyaaf otoo chapterii 4 keessaatti yookiin immoo boqonnaa 4 keessaa teebiliin kan biraan jiraate maal godhachuudha? As dhufeetanii insert caption jedha sanaan booda new label jedha sanaan booda table jedhetaniini 4 point jedhetanii define godha sanaan booda teebiloota chapter 4 jala jiran hundaaf isa kana fayyadamna jechuudha. Kan nu barbaachisne irraa balleessuuf immoo fakkeenyaaf irraa balleessuu barbaanne maal goona? Insert caption keessa inneeti asiiti kan balleessuu barbaanne fakkeenyaaf table 3 waa tokko illee kenne waan ta'eef kunoo table 3 kan balleessuu barbaanne irraa balleessa table
foorii kana balleessuu barbaadillee kun akkatti dileetiin jedha jechuudha. Kan balleessuu barbaadan as jalaatti filannee balleessuu dandeenya jechuudha. Sanaan booda erga teebilii keenyaaf kennine akkasumas fiigarii keenyaaf kennine as dhufneeti list of fiigarii list of table isaanii mee generate godhame. List of table jedheen barreeffadha jalqaba. List of table amman hojjedhe sana generate gochuuf maalan godhaa? Asitti click godha. Sanaan booda insert list of table kan jedhu jira. Eessa jala? Reference jala dhuftu. Sanaan booda insert list of table of figure kan jedhu jira. Isheetti buutu. As keessa dhuftaniiti teebiloota qabnu filannaa jechuudha kunoo. Nuti table 1 jedhee kan eegalu hin qabna waan ta'eef sana filannaa jechuudha. Sanaan booda okay jennaa jechuudha. Kunoo teebiloonni keenya nu ba'an yeroo table 1 jedhee table 1 to table 13 jedhee itti fufaa jechuudha. Otoo table biraa qabaannillee asumarratti listii isaa nu baasaa jechuudha. Asumatti immoo list of jennee list of figure jennaan. List of figure jennee enter goone. Sanaan booda as keessa dhufeetiin reference keessa dhufa. Ammallee insert table of figures kan jettu kanatti buutu as keessa filattu jechuudha. Kun ishee kana keessa filattu jechuudha. Figure yoo qabaattan fakkeenyaaf amma figure chapter 1 jala jiran figure 1 pointiin kan eegalan nan qaba. Akkasumas immoo figure 4 pointiin eegalan kan chapter 4 jala jiran nan qaba. Kanaafuu maalan godha mee jalqaba kan chapter 4 jala jiru baasame. Figure 4 pointiin kan eegalan sanaan booda okay jedha. Kunoo maal nu baasa jechuudha. Figure chapter 4 jala jiran nu baasa jechuudha. Ammallee kana fi jira waan ta'eef figure 4.1 ol kan jiran jiru waan ta'eef fuuldura isheetti kana click godhatanii figure 4.1 fuulduratti click godhatanii sanaan booda ammallee reference keessa dhufa. Sanaan booda insert table of figures keessa dhufa. Sanaan booda kunoos kanaati figure 4 galchira waan ta'eef figure 1 point kan jettu kana filadha. Sanaan booda kan jedha do you want to replace the selected tables or figures jedha. Sanaan booda no jettu kana no jedha. Sanaan booda kun fide kan figure 1.1 dabaleera jechuudha. Kan biraallee yoo qabaattan asuma keessa dhuftaniiti as keessaa filattu jechuudha. Figure biraa yoo qabaattan jechuudha. Kanaaf haaluma kanaatiin list of table fi list of figure dokumentii keenyaaf hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni guddaan kan nuti beekuu qabnu as keessatti list of figure fi list of table jechuuf jalqaba reference dhufna. Sanaan booda insert caption jenna. Sanaan booda labelii haaraa define gochuu qabna jechuudha. Jalqaba table chapter 1 jala jiraniif table 1 point jenneeti define goona. Table chapter 2 jala jiraniif table 2 point jenne define goona. Okay jenna. Table chapter 3 jala jiraniif table 3 point jenne akkasitti itti fufna jechuudha. Figure chapter 1 jala jiruuf immoo figure 1 point jenne define goona. Figure chapter 2 jala jiruuf immoo figure 2 point jenne define goona. Figure chapter 3 jala jiraniif 3 point jenne akkasitti define erga goone booda bakka figure sun yookiin immoo table sun jiru deemneeti fuuldura isaatti click gochuutiin insert caption jenneeti. Sanaan booda 1.1 kan akkatti filannaa jechuudha. Kun akkattiin ofuma isaanuuf galcha jechuudha. Figure yoo ta'e immoo kun as kanatti figure 1.1 kana fuulduratti click gooneeti. Fuulduraatti click gooneeti. Sanaan booda as dhufneeti insert caption jenneeti. Sanaan booda as keessaa filannaa jechuudha. Figure 1 yoo ta'e 1, figure chapter 2 jala ta'e immoo figure 2 filanna. Chapter 3 jala yoo ta'e immoo figure 3, chapter 4 jala ta'e immoo figure 4 jechuudha. Warreen as kanatti ba'an kun kanneen nuti define goone yookiin immoo levelota nuti define goone jechuudha. Haaloo kanaan list of figure fi list of table jechuu dandeenya. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Warreen YouTube channel kanaaf haarawaa taatan YouTube channel kana subscribe gootanii akka maatii taatan jechuun barbaada. Waraabulaa deebanaa yeroo gaarii qabaadha.